akkam jirtan nagaa fayyaa sin jecha alhamdulillah nagaa kooti sin akkam jirtan fayyaa keessanii nagaa kooti hundi keessanuu baga jiraattan isin jecha dhiifama baga jiraattan marafuu warri nafaaroo wataatan subscribe godhaa kunoon immoo share like godhaa jechuudha ara channel tokko ወደሲን ፊንትራ ታሪክ ከኖርማን ኢላላ ታውም ለዚህ ነው አሁንም እየሰራ ያለው የመንግስት ስራ ነው ከወደድ ፌጅዋርስ ጋፈተን ኢራን እዚህ ውስጥ አልተጋበዝኩም ቀርቻለሁ ተከድቻለሁ በጣም ህይወቱ አደጋ ላይ ደርሶ ነበር ወደ ፓርቲ የመግባት ዓላማስ ምን ነበር እንደው ይጸጽታልስ ወይ ነጻነት ተገደበለት ታስባለች በማለቴ እንደዛ ነገሮች ተከስተው በማየቴ በጣም ነው ማዝነው ባላልኳቸው ምላቸው ብዙ ነገሮች አሉ እናንተ ስለተወራችሁ ብዙ ተቀይሯል በሰሜን ኢትዮጵያ እርስ በርስ ጦርነት ነበር እና ከማፈጀቹ ዳ ቪዲዮ ትንሽ ጋር ሲል ኦሮሚያ ላይ ጦርነት አማራ ክልል ላይ ሰሞኑን ብዙ ችግሮች አሉና የኤርትራ ሚና ምንድነው የኤርትራ ቦታ የቱ ጋር ነው ያለው you really have to be very careful already ብዙ አጎራባችን ሆኖ የሩቅ የሆኑ ኃይሎች በተለያየ መንገድ ገብተዋል ኬንያም ላይ ተና ስለ የጉዞ ዓላማ ምን ነበር ማንን አገኘ ሚለው እንዳለ ሆኖ በምን ፓስፖርት ነው የሄድከው ጆዋር ኢትዮጵያ ይሆነ እንዴ አንደኛ ከልጅነቴ ጀምሮ ሌላው ኖሮኛ ያቀው ኑሮ በሙሉ ገና ከልጅነቴ ጀምሮ ፖለቲካ በመሆኑ ከሱ ጋር ያይዘህ ዌይ አውት ይታያል ወይ ለኢትዮጵያ ምንድነው የሚታይ የሚለው ነገር የተወሰነ ምትለን ደስ ይላል በጣም ይዘሽ ስለመጣሽ እሱን ያው መዝለል ግዴታ ነው የሚሆነው በነገራችን ላይ ዱጋዱባችሁ ደፊ ጋፊን ኬሰቲ ሀሶፍ ኒሳን ሀሳማንኒ አማሪፋን ሀሳን አማራ ኬሰስ ነምኒ ዱማጅራ ኦሮሞ ኬሰስ ነምኒ ዱማጅራ I think gafi man isan gafatani akkami meesin irratti madala maalifi jechuuta keessatti waa baay'ee jira sirriidha jechuuta baay'ee namni jedhaa jira akka namni jedhu sunii fi akka Jawaar jiru garaagarummaa qaba Jawaar akka isaan jedhan kana ta'uu osoo hin taane ከመንግስት ጋር ከገሌ ፓርቲ ጋር መስራት ጀምሯል ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ተገናኝቷል የተፈታውም ለዚህ ነው አሁንም እየሰራ ያለው የመንግስትን ስራ ነው የሚሉ አሉባልታዎች አሉና እዚህ ውስጥ አልተጋበዝኩም ቀርቻለሁ ተከድቻለሁ ለበቀለ በጣም ህይወቱ አደጋ ላይ ደርሶ ነበር ወደ ፓርቲ የመግባት ዓላማስ ምን ነበር እንደው ይጸጽታልስ ወይ ነጻነት ተገደበለት ታስባለህ በማለቴ እንደዛ ነገሮች ተከስተው በማየቴ በጣም ነው ማዝነው ባላልኳቸው ምላቸው ብዙ ነገሮች አሉ እናንተ ስለተወራችሁ ብዙ ተቀይሯል በሰሜን ኢትዮጵያ እርስ በርስ ጦርነት ነበር አሁን ደግሞ እሱ ትንሽ ጋብ ሲል ኦሮሚያ ላይም ጦርነት አለ አማራ ክልል ላይም ሰሞኑን ብዙ ችግሮች አሉና የኤርትራ ሚና ምንድነው የኤርትራ ቦታ የቱ ጋር ነው ያለው you really have to be very careful already ብዙ አጎራባችን ሆኖ የሩቅ የሆኑ ኃይሎች በተለያየ መንገድ ገብተዋል ኬንያም ላይ ተና ስለ ጉዞ ዓላማ ምን ነበር ማንን አገኘ ሚለው እንዳለ ሆኖ በምን ፓስፖርት ነው የሄድከው ጆዋር ኢትዮጵያ ይሆነ እንዴ አንደኛ ከልጅነቴ ጀምሮ ሌላው ኖሮኛ ኑሮ በሙሉ ገና ከልጅነቴ ጀምሮ ፖለቲካ በመሆኑ ከሱ ጋር ያይዘህ ዌይ አውት ይታያል ወይ ለኢትዮጵያ ምንድነው የሚታይ የሚለው ነገር የተወሰነ ምትለን ደስ ይላል በጣም ይዘሽ ስለመጣሽ እሱን ያው መዝለል ግዴታ ነው የሚሆነው እና የቱላ ከነፈካታ የሰንሲ ዴቢሲሲ ጆዋሮን ተብራፊም ሚዲያ ረፈለ ሲላክኒሞ ወንቱ ተዋይቱ ጅራ ወላላ ሲትፈካቱ ገው አከሲንቲ ዱቢኒ ዋውሳደማ ፈነት ለከት ጀቸም ባይ ወልፋታ የቹዳ ላኪን እኒ ከፈከመለቱ ዴጋ ዴቢሲ ጅራ ወጋላ ማቦዳ ሚዲያ ረት ዴቢቱሬ ዴቢሲ ጅራ ከመታይ ሳት ጀቹዳ ኦኬ ነሚቻ ተኮ ጅራ ጀቹዳ
Oromoo asuu hin jeja Oromoo asuu maaliif namni hin taa'u viidiyoo isaa ka waraabu guutuu mummuraniit ka duraan nama keenyaa robsu gaallaa jedhee fi akkasuma immoo Oromoo gisee jeju jechuudha. Laakiin tokko irratti warri beektan hin beektan warri hin beekne immoo akka haarawaatti warri ka argitan ta'e nama ajaa'ibasi. Gimmaashaan nama jaalachaa gimmaashaan nama arrabsaa namni faniitti ta'aa jira jechuudha amma viidiyoo sanarratti maaliif jecha isaa sanarratti ijoolleen Oromoodhaa taktaakii gubbarratti faniitti ta'aa jira yoo ka dhugaa dubban ta'e jechuudha. Akka mataa kiyyaattaan baay'ee na kolfisiisee mee walumaan daawwannu. ኦሮሞማ የዋ ወተት የሚሰጥህ እርጎ የሚሰጥህ ስጋውን የሚሰጥህ እኔ እኮ ማአት ኦሮሞ እኮ የተማሩ ጋላን መቅጠም አለብን እንዴ መቅጠም አለብን እንዴ ጀነራል ተፈራ ማሙን አፍኖ ወስዷል መታሰሩስ ድፍረት አይደለም አማራ እኮ ተንቆ ነው እንዴት ያሰለጠን ነው ጋላ ያስረን እንዴት ያሰለጠን ነው ደንቆሮ ያስረን እንዴት ያስታጠቅ ነው ጋላኛን ተኩሶ ይገለል እንዴት ሃውን ያስተማር ነው ጋላኛን ይንቀል Wanto mana sambil senama di mana mau konfirmasi senama baik itu konfirmasi. Laki namanya Fanny tidak jelas jelas sani. Gimana saja gimana. Laca kabus dubeti Oromoon fayyalummaa kayak kabus. Eenyummaa Oromoo raalli dubeti. Laki gimana sekarang sih karena kau hawali sih murtisa kumanti jalan nawarisa. Anu akiati ini kualifnya. Waan Oromoo wanti inni irraa dubbate Oromoon kana dhugaadha wanti inni irraa dura dursuu jedhisanii laakiin addunyaan guutuun hin beektu Oromoon akka yoo taate goobazii ta'e jechuudha. Ammallee itti aansee jechuudha viidiyoo pirankii wal godhan gabaabsanii pirankii wal godhan jechuudha. Kenna si kenni ni dubartii I think obboleettisaa sallahu alam pirankii irratti ni waliin daawwannu. Sa'aatii nu beelofnetti qixxaa gogaan jala keette har'a micayyoo san sapiraayizii si goone jenne as keessa waattu jira waan jirullee walumaan laallatone itti dabalumeeti. Eessa jirtu? Hello. Hojii deemtaa gisiin hojii gala. Dhufaa jirtamu akkam ishee eegaa jirra. Geessine geessu kaate ayyee dafee. Dafee okee. Hello. Dhuftee hin seente ayyee si jalaa banaa. Dhugaa dubbachuudhaaf piraankiin isaanii baay'ee natti tolee maaliif pirankii hedduu walirratti hojjetan isaan gaggabaabsanii jechuudha. Dhufaa jirtu. Kenna si kenna ani ada pengen kolan. Wow. Ija hidan madabku. Kenna si kenna ini ija hidan. Foto kenna la foto. Foto jana. Ai, ika fat. Hagan mala wada garo isna mukol. Kita shokan negara di. Tapi di tidak watani. Cama Messi pesta lagi sekali. Oh my god. Godani juga. Malif. Amallee viidiyoo barnoota namaaf ta'u viidiyoon kun qoosaadhaaf hojjetame malee viidiyoo ajaa'ibatti barnoota namaa ta'uun qaba
of keessatti qabata jechuudha. Inni sababni an akkana isin jechuu dandeef maal feetanii viidiyoonni akkanaa kun viidiyoonni gariini of keessatti waa qabata. Sababni balballi fakkeenya nama qoshashaa gatuuf gadi bahee namni itti cufate mudannoo akkana namni qabaatan yoo jiraatan illee ta'e balballi alaa tokko tokko hin cufata yoo isaan daddafee jechuudha. Kanaafuu viidiyoon kun barnoota of keessa qaba. Laakiin immoo isin tuni Ugaandaan fakkaatee niin qoosti qoosaa kana keessa barnoonni hin jiramu hin jiru isa jedhu dhugaa warroota viidiyoo gaggabaabaa hojjetu keessatti barnoota guddaatu dhiyaata. Maaliif amma isin tun qoosaaf osoo hojjetu laakiin namni mudannoo akkanaa mudatu hedduudha. Daawwadhaa mudannoo akkanaa namni mudatanii komentii yalanaa barreessaa. Laakiin immoo barnoota taas warroota harawa biyyaan baadeemuuf harawa biyyaa bahuufis barnoota guddaa ta'a. Maaliif wanta akkanaa kun oonamni waan hin jiraanne balballi kun akka tasaa namatti cufatee rakkisaadha waan ta'eef jecha. Laakiin barnoota of keessatti qabata viidiyoon kuni. هذا باب سكر انا ودك انا وطلع الزباله بعدين باب سكر انا ما عندنا جوالي dhugaar bachuudhaaf baay'ee qoostii baay'ee barnoota of keessatti qabata. Amma fedhillee ta'e afaanis yoo beeku waan jiraatan arabbi fadhiifattiisii ana keessatti barnoota fedhee fudhadha. Laakiin sillee komentii yalanaa barreessaa barnoota akkana qabdanii sofa jiraatan ta'e laakiin namoota haroo biyyaan baadeemuuf illee barnoota ta'a annoo gadachuu namaaf dabarsaa jechuudha. Wanta akkanaa kun barnoota guddaa of keessatti qabatee deemuudha. Asumarraa viidiyoo isinitti dheeressuuf fedhiin qabu asumarratti isinii dhaaba jechuudha. Dhiifama naa godhaa viidiyoo kan isin irratti akka dheeressu ta'e isin jaalladha isin kabaja. Laayik waliif godhaa, sheer waliif godhaa. Viidiyoo hanga dhumaa yoo daawwatan ta'e galtoomaa isiniin jecha hanga dhumaa osoo hin daawwanne garuu komentii yookiin waa tokko barreessuunis ni ulfaata. Kanaafuu hundi keessanuu turtii gaarii maamila gankoo Dia tak kata kau tahu nuan fanis ninjira, tiga hari.